Tole kabajamtoota daawwattoota toora 4 kiiloo deelii hundaaf guyyaa har'aa dhimma jijjiirraa maallaqaa yeroo ammaa kana biyya Itoophiyaa keessatti taasifame irratti marii qabannee dhiyaannee jirra. Marii kanaafis keessummaa affeerrannee jirra. Keessummaan keenya har'aa Dr. Destaa Amadoo Galgaluu jedhamu. Dr. Destaanii PhD nama Economics'n qabani. Yeroo ammaa kanattis University Metropolitan State University keessatti Economicsii barsiisaa jiru. Akkasumas Northampton Community College Minnesota keessatti argamu irrattis barsiisaadha. Kanaaf obbo Destaan keessummaa keenya taatanii toora keenya irratti argamuuf maqaa daawwattoota 4 kiiloo deeliin guddaa siin galateeffadha. Galatoom Kaasaawwan. Mee gara dhimma keenyaatti yeroo gallu yeroo ammaa kana mootummaan biyya Itoophiyaa maallaqa kanaan dura tajaajilaa ture jijjiiree jira. Maallaqa kana jijjiiruun barsiifati jiru maal fakkaata kanaan dura? Barbaachisummaan maallaqa jijjiiruu maal fakkaata ka jedhu irratti dubbachuufi kanaan duratti nootiin ittiin fayyadamaa ture yeroo dheeraa fi gabaan godhamuu qaba. Abbaan itti gaafatamummaa qabu karaa mootummaatiin baankii biyyoolessaa yookaan National Bank of Ethiopia isa jedhamu. Inni kun yeroo yerootti nootii circulationii keessa jiru gabaarra jiru lakkoofsaan hagam haga ta'e eenyuun harka akka jiru baankonni nootii isa harkaa qabu moo gabaan alatti harka namootaatti baay'inaan jiramu ka jedhu kanneen yeroo yerootti to'ateetiin jedha. Kunnin immoo seera monetary policy jedhamu irratti hojjechuudhaaf barbaachisaadha. Horiin hammam ga'u circulation keessa akka jiru. Akka amma biyya Itoophiyaatti mul'atutti nootii kana jijjiiruun waggaa 2 yookaan 3 duratti ta'uu ture jenneetiin namootaan wajjin yeroo tokko haasofna ture. Kanaaf ammatti tarkaanfiin fudhatame kun gatiin meeshaa bitanii ol ka'utti jira. Nootiin baankii kun baay'atu baankiin ala jira. Baankonni horii harkaan qabanii takka immoo fake nootiin yookaan ka sirrii hin taane yookaan karaa seeraan alaatiin akkasumas dabalamee sarkuleetii godhulleen jiraata. Kanneen to'achuu fi seera maallaqaallee sirriitti hojiirra oolchuudhaaf baankiin biyyoolessaa yookaan naashinaal baankiin karaa mootummaatiin itti gaafatamummaa waan qabuu fi nootii jijjiiruun barbaachisaadha. Kunin wantuma yeroo yerootti ta'u wanta haaraa mitillee yeroo barbaachisaa ta'etti jijjiiruun barbaachisaadha. Yeroo sirriitti ta'e iddoo waggaa 2 duratti ta'u irra ture ka jedhu yaada akkasiis namoonni qabanis jiru. Tole galatooma waggaa 2 dura jijjiiramuu qaba turellee jettanii jirtu. Maal amma faayidaan isaa uummataaf bal'aadhaaf maal fayyaduu danda'a jijjiirraan maallaqaa yeroo ammaa kan mootummaan taasise? Uummataaf faayidaan inni qabu takka nootiin haaromni kun akkuma barri deemaatiin jedhanii nootii isa duraanii karaa sirriin taaneen dippilikeetii godhanii warri gabaarra oolchu jiru. Nootii sirriin taane fake note isa jedhamu gabaa keessaa baasuufis barbaachisaadha. Uummanni yeroo tokko horii sirrii ta'etti fayyadamaara jedha. Garuu nootii sirriin taaneen keessaanuu magaala keessaa iddoo fagoo ta'etti baadiyyaa keessatti iddoo namni sirriitti hin beeknetti gabaarra ooleetiin jedha. Isa kanneen qulleessuuf barbaachisaadha. Lammaffaan immoo namoonni horii baankii keessaa yaasanii manatti ol tuulanii bira ta'u. Inni kun immoo baankota harka immoo horiin gahaan waan hin jirreef baankonni liqii namootaaf kennanii namoonni akka itti fayyadamuu fi wanta godhan kana irratti rakkiseetiin akka rakkisu beekamaadha. Inni sadaffaa immoo nootiin haaromni kun dinagdee biyyaa gara digital economy yookaan financial technology fayyadamamee akka biyyoota kaawwaniitti deemeetiin jedhu gargaareetiin jedha. Kan biraa immoo nootiin haaromni kun gara yeroo introduce yookaan hojiirra oolu namoonni akka akkaawuntii banan saving account yookaan checking account akka banan wanta godhamuufi fayyadamiitiin baankii illee akka dabalameetiin jedhu yookaan akka guddatu in gargaaraa ka jedhu kanaaf
barbaachisummaan isaa faayidaan isaa kanneen ilaala. Tole ulfaadha akka makaastan baay'inaan namoonni keenya maallaqa mana tuuluu ni mana kaa'uu baankii fayyadamuu caalaa barsiifata akkasii biyya kana keessa ni jira. Keessumaa uummanni bal'aan dhimma teekinooloojii kana wajjin baay'ee wal fudhatee waan hin jirreef jechuudha. Haalli guddina biyyaas keessatti murteessaadha. Kanaaf garaagarummaan amma maallaqa siistama baankii keessaan sochoosuu fi maallaqa callaan baasanii sochoosuun guddina dinagdee biyyaatiif gumaacha inni qabu. Haala qabatamaa biyya kana keessa jiruuf immoo maal ta'uu qaba uummanni kanarraa maal barachuu qaba jettu? Dhugaadha wanti ati kaaste namoonni yeroo baay'ee kaashii yookaan maallaqa horii callaa bira kaa'aniitiin jedhan. Keessaanuu baadiyyaatti baankiin iddoo hin jirretti namoonni horii callaa bira kaa'ataniitiin jedhan. Rakkinni guddaan isa kanaa miti. Inni qotee bulaan yookaan namni tokko birri 2,000, 3,000, 4,000 bira kaa'eetiin waan baankiin bira hin jirreef itti fayyadamuu miti. Rakkoon guddaan kan warri horii qaban, horii guddaa qaban miliyoona 20, 30, miliyoona 5, 10 of biratti akka horii akka magaazinaatti galchanii taa'anii bira kaa'atu. Isatu rakkoo guddaa malee ka baadiyyaa keessa jiru ka horiin xixinnoon rakkoon guddaan isaa miti. Inni deliberately beekaatuma namoonni ka horii ol tuulanii kaan horiin kunniin maalii fi daldala seeraan alaatti itti deema yeroo baay'ee. Lammaffaan immoo namoonni gibira kaffaluurraa yookaan galiin isaanii ka dhugaa kan beekamneef tax evasion jedhama. Akka gibiran kaffallee fi horiin akka hin beekamneef bira kaanii daldala karaa biraatiin deemsisu jechuudha. Waan akka kontiroobaandii kanneen deemsisa jechuudha. Karaan miidhaan biyyarra geessu kana ta'eetu jiru. Inni biraa immoo dhugumatti yoo ilaalleetiin jennu takka wantiin kun ta'uu fi namoonni fayyadamiitii baankii sirritti gadi fageessanii hubachuu dhabuurraan horii bira tuuluun akkuma aadaa ta'eetiin aadaa moofaa akkasumatti ta'eetiin akkaataa saniin wanta deemuuf. Kana gochuun immoo dirqamumatti haala yeroo wajjin deemuuf teknooloojiitti fayyadamuu fi uummata baankii fayyadamiitti barsiisuu fi jijjiiruun kana kanatti gargaareetiin jedha. Keessaanuu baankiin biyyoolessaa horii hagamtu sarkuleeshinii irra jira akka jedhu akka beeku gargaareetiin jedha. Kanaaf barbaachisummaan isaa. Tole ulfaadhaa Dooktar ibsaa bal'aa nuu kennaa jirtanii fi ittaansuudhaan sinillee amma yaada fuulduratti kaastanii turtaniin waggaa 2 dura akka jijjiiramullee yaada akka kennaa turtan kaasaa turtanii. Namoonni tokko immoo yeroo ammaa kana mootummaan icciitiidhaan dhimma kana qabeetu kan bara haaraa guyyoota muraasa dura dhimma kana labse. Icciitiin qabee turuun mootummaa wanti kun faayidaa qaba. Akkas gochuun haala kamiin ilaalta? Icciitiin qabuun isaa it was a surprise. Anallee newsii ka'eetiin ganama nootiin Itoophiyaa jijjiiramaa jira yeroo jedhamu dhaga'u. I was surprised. Hin gammadellee actually I was surprised. In ajaa'ibsadheetiin jedha. Icciitiin qabuun isaa wanta kana utuu warri horii karaa seeraan alaatiin tuulanii irra taa'an tokko isa. Lammaffaan immoo warri fake note circulate godhan qabatanii biyya keessa galchan. Sadaffaan immoo birriin Itoophiyaa kun biyyaan alaallee jira karaa seeraan alaatiitti biyya olloota keessallee jira. Isa kanneen to'achuu fi karaa seeraatti deebisuu fi secret isaa kaa'uun yookaan icciitiidhaan yeroo namni yaadannetti hojiirra oolchuun barbaachisama kunin. Utuu akka biyya keenyaa ta'uu baate biyya biraa oduu ta'e nootii moofaa circulationii keessaa baasaa replace godha akkasumatti deemama. Kun wanta awaajiin illee godhamuu miti fakkeenyaaf biyya akka Ameerikaa aduu fudhatteetiin jette nootii kana baasaa irra jedhanii mootummaan labsiin baasu tokko illee jiru. Biyya keenyatti immoo sababii akkaataan itti biyyi keenya ittiin deemu ittiin fayyadamu haala baankii itti fayyadamiitiin baay'ee beekamaa waan hin taaneef icciitiin godhuun guddiseetiin barbaachisaadha akka wanti kun karaa hin barbaadne akka hin deemneef. Tole kabira amma jijjiirraa nootii birrii amma taasifame biyya kana keessatti wanti haaraan amma arginu birrii abbaa 200ti wanti kan duriin jedhe kanaan dura hanga 100tti deema ture maallaqni biyya kana hanga 200 ga'amee jira. Kuni faayidaa maalii qaba? Abbaa 200 hojiirra oolchuu isaanii
isa kana anillee of gaafataatiin ture maaliif ka jedhu. Sababiin isaa karaa tokkoon yoo ilaalteetiin jettu faayidaas qaba miidhaas qaba. Faayidaan isaa maali? Gatiin infleeshinii yookaan gatiin meeshaa akka biyya keenyatti ol guddatee rakkoo akka ta'an argitu. Isa kanaaf horii baay'ina horii xiqqeessuu fi gargaareetiin jedha. Kan namni birri 200 qabattee deemurra birri 100 qabachuurra birri 200 qabattee deemutu irra gargaareetiin jedha. Yoo kaashiin deemtu ta'e. Nootiin olaanaan kun beezikaalii wanti introduusii ta'ee fi karaa wanni humniti nootii yookaan isa duraanii ka bitiitii waan gadi kufee fi wanta introduusii godhan natti fakkaata. Tole kabira amma namoonni maal haarawaa miti by the way kun biyya biraa keessa illee jira 500 1,000 achii olis ka qaban jira biyya keenyatti 200 introduusii godhuun kun wanta ajaa'iba jedhamee illee ilaalamuu miti baay'ee. Miidhaan inni qabu garuu miidhaas qaba jedhee ture miidhaan inni qabu maal inni nootiin 200 yoo sirriitti to'atamuu baate namoonni fake nootii warreen circulate godhu isa akkanaa xiyyeeffatanii jedhan isa gatiin isaa olaanaa ta'e wanti rakkinni tokko isuma kana. Tole jijjiirama maallaqaa kana wajjin wal qabatee yoo argitaniitu jedhee yaada mallattoowwan garaa garaa irra ta'an kan haala kamiin ilaaltan ergaan mallattoo maallaqa irra taa'u qabu maali? Haala ammatti kanaan duraarraa nama jijjiiramee jiru kun akkamiin ilaaltu isin? Mallattoon garaa garaa irra kaa'ame kun hiikaa qaba. Akka namni hiikaa isaa itti hubatetti murtaa'eetiin jedha jechuudha. Hiikaan isaa sabaaf sabdummaa lammiisuu mul'isuu saboota jireenya isaanii ka fakkaatu gaala fa'aatu irra jira. Kanaan dura wanti akkasiin turreeyyuu namni kunniin illee fakkeenyaaf baadiyyaa keessa ka jiru ka horsiisee bulaa ta'eetiin jedhu qotee bulaa ka ta'eetiin jedhu namoonni kunniin isaan ka fakkaatu maallaqni isaan ittiin fayyadaman ka jireenya isaanii fakkaatu ta'eet akka mul'atuu fi hiika adda addaa simboolii adda addaa wanta irra kaa'ame akkasitti ilaaleetiin jedha karaa kiyya. Tole biyya kana keessatti wanti barame amma mootummaan dhufee darbu maallaqni jijjiirama maallaqa bara mootummaa akkanaa bara mootummaa akkanaa jedhamee biyya kana jira kan bara Haayile Sillaasee bara Dargii bara wayyaaneen dhufee kan Dargii duraaniin jijjiire ammas haala itti jijjiirametu jira. Barsiifati addunyaa dhimma kana hojii wal qabee jiru maal fakkaata biyyoota kaan? Maallaqni hojiirra ooleetiin jedhu kan mootummaa kamillee ta'uu hin qabu. Kan biyyaati. Horiin amma ittiin hojiirra jiru kunniin fiat money jedhama. Amantii namoonni yookaan warri itti tajaajilaman baankii biyyoolessaa yookaan mootummaa irraa qabaniin namoonni fiat money yookaan horii waraqataa isa kana ta'e fuudhaniitiin ittiin bituuf gurguruutti fayyadaman. Kanaaf horiin kun namni yookaan dhaabbii hojiirra oolcheeti jedhu baankii biyyoolessaa bakka mootummaa bu'ee jechuudha. Naashinaal baankiitu hojiirra oolcha malee inni kun ka biyyaati jechuudha. Kanaaf aadaa yookaan akkaataa biyyi keenya itti deemutti yeroo tokko tokko mootummaan wanta isa fakkaatu yookaan wanta isa bakka bu'u mallattoo godhee wanta irra kaa'uuf barbaachisaa ta'eetiin mul'ata. Fakkeenyaaf kan bara Haayile Sillaasee yoo ilaalameetiin jedhee achiin boodallee baankiin horiin jijjiirameera. Akkuma mootummaan jijjiirameen horii jijjiiruun barbaachisaa miti. Barbaachisummaan horii jijjiiriiti diinagdeen biyyaa wajjin deema. Horiin sarkuleetii godhaaru ga'a moo ga'a miti. Isa moofaa ammoo sarkuleeshinii keessaa baasu. Inni biraa ammoo akkuma horiin tureetiin jedheeni nootiin akkuma tureeni warri fake nootii hojiirra oolchanii wanta jiraataniifi isa nootii soobaa isa ta'esan sarkuleeshinii keessaa baasuu fi isa haaraa security feature ka wanta mul'atus wanta hin mul'annes ittiin addaan baasanii beekuu danda'u isa kanneen keessa galchanii hojiirra oolchuu fi ta'uu qaba malee mootummaan dhufeef deemee fi horiin jijjiiruun barbaachisaa miti. Garuu mootummoonni wanta isaan fakkaatu irra waan ka'aniif kabiraa yoo dhufe immoo isa jijjiiruuf yeroo fudhateetiin jedha jechuudha. Horii jijjiiruun immoo baasii qaba. Maybe horii amma hojiirra oolaa kana biliyoonaan kalaakkaama horiitu irra ooleera jechuudha. Baasii wanta qabuuf amma jijjiiruutti wanta salphaa fudhatamuu miti.
Tole ulfaadha. Amma maallaqi akkamma karoorfamee jirutti mootummaan yeroo ji'a sadii kennee jira. Yeroo ji'a sadii jedhamu keessatti maallaqi dura ture ol deebi'ee haaraan jijjiiramee gara siistama baankii keessa maallaqi akka sila kaastan yoo gale jijjiiramanni jireenya hawaasaa qaala'insa gabaa irratti fooyya'insa inni taasisu ni jiraata. Tokko maal inni jiini sadii akka allaalutti dheeraa natti fakkaata. Baadiyyaa keessatti iddoo namni kominikeeshiniin alatti ta'etti yoo wanta hafteet funaananii deebisuudhaaf genuinely hubannaa dhabuun beekuu dhabuurraan warri horsiisee buloota fagoo ka jiraatan information irraa warri fagaatan yoo yeroo fudhatan malee horiin baankii keessa jiru achumatti akkaawuntiin wanniin nootii haarawaa hojjetama jechuudha. Horiima banking keessa jirretu gara baankii deebi'uu qaba. Kanaaf jiini sadii is too long guddisee dheeraa ji'a tokko keessatti dhumatu qaba. Achiin booda wanti hin jiru immoo horii xinnoo funaanuu qofaaf yeroo ta'utu irra ture. Jiini sadii kun guddisee dheeraadha. Keessaanuu haala nootiin Itoophiyaa circulationii irra jiru kana irratti. Karaa biraatiin immoo jireenya namaa irratti ka jedhu jireenya namaa ka jijjiiruu nootii circulatii godhuutu miti. Oomishiiti. Production, productivity, hojii argachuudha. Inflationii controlii godhuudha. Isa kanatu faayidaa jireenya namaa irratti guddaa qaba jechuudha. Horiin immoo yookaan nootiin circulatii godhu kun immoo innis gahaa isaa qaba. Akka diinagdeen itti hojjeteetiin jedhu diinagdeen akkaataa bituuf gurguriitii irratti iddoo isaa qaba. Innis garuu jireenya namaa ka jijjiireetiin jedhu hojii qabaachuu. Production yookaan oomishuu karaa nyaataatiin karaa barbaachisu hundaanuu biyyittiin yoo kanneen sirriitti produce godhu ta'e yookaan oomishu ta'e jireenyi namaa jijjiirama jechuudha. Yookaan maallaqa yookaan nootii jijjiiruun qofa yeroodhaaf waa tokko hin gargaara malee jireenya guddiseetiin ka jijjiiru maddi isaa miti. Maddi productionidha. Qotee bulaan sirriitti qotu karaa nyaataatiin karaa waan barbaachisu hundumaanuu namni hojii qabaateetiin hojii isaa irratti sirriitti yoo hirmaateetiin jedhee jireenyi namaa jijjiiramuun achirraan dhufa jechuudha. Tole galatoomaa Dooktar gaaffii yeroof qabadde fixeera. Wanti hafe jira yoo jettan dhimma kana wajjin wal qabatee carraa isinii kenna. Wanti hafe karaa kiyyaan itti dabaluu barbaadu tokko nootiin circulationii irra oolaaru kun hiikaa biraa namoonni karaa diinagdeetiin laallamu achi economic importance yookaan karaa diinagdeetiin faayidaa inni qabuutiin alatti karaa biraa harkisanii ilaaluun mana isaa barbaachisaa miti. Namoota murtaa'e miidhuu fi akkana godhuu fi ka jedhu sunnis hiikaan qabu has no meaning. Maaliif miidheetiin jedha nootii tokko gara tokkootti jijjiiruun eenyuun irrallee miidhaa geessuun irra jiru. Warri miidhameetiin jedhu warra seeraan alatti horii tuulanii irra ta'an yoo jiraatan isaaniif diingata ta'ee that is a problem. Kanaan durattumaaf baankii circulationiin alatti baasanii ta'aatiin turan. Haala biyya keenyatti yeroo bunni gaheetiin jedhu buna bituuf midhaan yeroo gaheetiin jedhu midhaan bituuf biyya kaashii irratti hundoofte waan ta'eef namni horii guddaa baatee deemuun wanta jiruudha. Garuu permanently yeroo dheeraadhaas horii tuulanii taa'uun inni isaa proper sirrii miti. Kanaaf miidhaan inni namarra geessu namoota seeraan alatti horii tuulanii ta'aniin alatti isa kaan baay'ee rakkisa jedheetiin hin yaadu. Tokko isa. Lammaffaan immoo yeroo nootiin kun jijjiiramu hubannaa gaariin with deep understanding jijjiiruun guddisee barbaachisaadha. Horiima namni harkaa qabu 1.5 million achi ol wanta ta'e awwaara samuu isa jedhu kana iyyuu sirriitti ilaaluun barbaachisaadha. Maaliif namoonni daldalli isaanii wanti isaan bitanii gurguran galiin isaanii guyyaa tokkotti 1.5 million ol yoo ta'eetiin jedhe hoo maaltu godhameetiin jedha. Kanaaf sirriitti ilaaluun barbaachisaadha. I think baankiin biyyoolessaallee clarificationii kenneera. Namoonni yeroo achi horii achi olillee yoo ta'e yoo fidaniitiin jedhanii eessaa dhufee maddi isaa moo fakkeenyaaf warra hoteela qabu jira, warra nigdi gurguddaa qabutu jira. Warreen kunniin horiin isaan harkaa qabaniif horiin fidaniitiin jedhan yoo achi ol ta'eetiin jedhe I think hubannaadhaan ilaaluudhaan wanta wanni ta'uudhatti fakkaata. Inni kana. Horii nootii kana jijjiiruun immoo karaa biraatiin baankiin biyyaa gara ummataa deemeetiin
akkaawuntii banuudhaan banking habit financial literacy hubannaan waa'ee baankii kunniin akka dabaleetiin jedhuu fi gargaarsa waanta qabuuf namoonni ibsa kennameen gorsa kennameen karaa adda addaatiin hubannaadhaan waanta kana irratti hirmaachuu horii isaan qaban jijjiiruun guddiseetiin barbaachisaadha jedheetiin yaadeetiin jedha. Yaada kennuu barbaadeetiin jedha. Kanaan alatti hiika biraatti kennuun nama miidhuu fi akkana godhuu fi jechuun ganasaabees gatii guddaa qabu. Kana irratti namni miidhamu tokkollee hin jira jedheen yaaduyyu. Keessaanuu sabni bal'aan biyya keessa jiraatu, baadiyyaa keessa jiraatu, inni kun yeroo maybe ji'a 3 wanti jedhaniif namoota kanneeniif yeroo kennuuf ta'a jedheetiin yaadaan. Kanaaf baankiin biyyoolessaa horii to'achuun isaa barbaachisaadha. Itti gaafatamaan illee baankii biyyoolessaati horii hammamtu sarkuleetii godhaadha. Fake nootiin keessa jira. Namoonni seeraan alatti horii tuulanii taa'aaru moo akkamitti deemaaru ka jedhu kanneen to'ataniitiin qajeelchuun hojiirra oolchuun guddisee barbaachisaadha. Kana gochuun immoo karaa biraatiin faayidaan inni biyyaaf qabu namoonni galii isaanii isa dhugaa akka riipoortii godhaniitiin jedhan gibira isaan kaffaluu irra jirullee akka kaffalaniitiin jedhan kanneeniif hin gargaara jedheetiin hubadheetiin jedha. Tole Dr. Dastaa Amadoo Galgaluu biyya Ameerikaa irraa ibsa bal'aa waa'ee jijjiirraa maallaqaa yeroo ammaa biyya Itoophiyaa keessatti taasifamee jiru irratti nu laattaniif guddaa siin galateeffachaa. Fuuldurattis dhimma diinagdee kan naannoo Oromiyaas kana biyyaa irrattis gaaffii yeroo qabnu akkuma kana carraa nuu kennitu jennee abdannaa. Ulfaadhaa horaa bula. Ulfaadhaa isinis baay'ee galatoomaa Kaasahuun yeroo biraas gaaffii yoo jiraate isiniif wajjin deebisa kennuu fi hayyamamaadha. Yeroo gaarii qabaadhu fayyaa ta'e. Horii buli atis. Nagaatti.